du'aayin keessan waan ammoo akka waan rabbiin bira jettanii kadhattanii ittinatti fakkaatiin dhagaamee iddoo siiraa keessatti ayna deebisee masgiidarraa akka ramadaanni bahee hin hafne rabbii waa hedduu du'aa isin aamiin jettananillee jala taa'ee qalbiin afuumte maaf moobaayila keessan hin tajaajilamne sooshaal miidiyaa fayyadamaa yeroo ammaa namni eegaa gana ammoo namni isinirraa waraabuuti namni isin beekin mobaayiluma keessanii maa mootiniin ummataan dabarsinee naan jennaan karaa keessaatiin nama gaggaafate ijoollee teennaa ta'ala baate tanni yeroo sanitti namni gariin gassi guutaa namni gariin ammoo afaanii mobaayilii godhaa namni gariin ammoo dhugama siidaati namni sadii beeki nama gaafadhellee himullee barbaadu isaan hedduudha gaafadhee ture akkana mobaayila tana illee nuuf bitaa siiraa nabiin argitanii filaa biyyaana dabarsu jennaan namni gariin achumaan callisee namni gariin achii rakkoon qabu naan je'ee namni wayii aboo siiran kee hedduu ganna siinaa waliin illee dabarsinee mobaayila 25 siifan ergaa kiino du'aayinaa godinaan je'ee sa'a xiqqoo tureet birrii san naa erge akkuma birrii sun naa dhufteen suuqatti qajeelee mobaayila fudhadhee mobaayilli an fudhadhe tun mobaayila amma sirra ittiin haasaa jiru tan hin jijjiirre heeriin nama sanii haa yaa'u jedheeti ayfoon illee namni hedduun si ergina naan jedha qabachuu illee hin danda'a hin barbaadu mobaayila tanaan keerii dabarsuu barbaada namni garii mobaayilli moofte mobaayila sirra namootiin xiqqoo baqayxee yaa sheek ayfooniin qabattanii nama darajaa guddaati amma isin baratanii naan jedhu keessa kiyyawanni ammoo jiru waan biraati nama kanaa keeriin haa tartu jedheet mobaayillee isaa kinoo harka kiyya qabadhee maasaa jiru kana isaati achirraa mobaayila ni bitadhee gaafan bitadhu sooshaal miidiyaa kanan beeku nama bira dhaqee bansiisee wayita jedhu akkanatti bananii akkanatti haasa'anii naan jedhan achuma keessa kitaaba siiraa nabii wayita'ii himu namni waliif shesheergate shesheerii kanayyuu hin beekuyya torbaan mobaayila qabadhee torbaan hin turre abboo akkanatti taa'uu irra jedhee darasummaadhaa galee namni mana ona taa'uu irra bakka walitti qabuu wayii jedhama ka'e lafallee waan qabullee midhaanillee kontiraataallee ni kennina jedhee ka'utti nama kaaniinillee keessumaan meenaa laalaa dubartii hayaa qabdu kabajaa qabdu numa jeeni saahiba kiyya tokko jiraa amma hin dubbaddu mana kiyya dhufaa mana isaanii dhaqaa wal jaalannaa waliin rafnaa waliin nyaannaa akkuma tasaa gaafan tokko mana isaanii seenuu bayyoon bareeda takka barrii duratti argee manuma isaanii keessatti aboo eegasitti mee maal goota tun yoo eessa banne ajaa'ibaati tun bakka biraandiidha jee bara akkanaa naan jee hayyee aboo tanumattuu ammootiin hin deemi rakkoon qabuu bakka dubbadhu jee warra biran geessee warri lamaan walitti dhufee wal baratanii eegana ergadhu jedhanii ni ergadhee kutaadha sadi baratti nikaayanii hidhadhee erga san booda wanni kutaa meeqa barattette ifama kutaa sadaffaa baratti sadi kutaa sadi baratti xiqqoodha ana wanni faana hidhanii sargii waggaa 4 yookaan 3 eeginaan jaasitti kennu ayyee jeen ni barsiifadha rakkoon qabu jee akkasumatti taa'ee erga san booda wanni kulliin ammoo rabbuma oofaa mudannoon na mudatte kuma san irran na mudatte jennaan aarii as deebi'ee mobaayila abbaa qabaa mobaayila kana ammoo namni olii gadi kukkutee waan jalatti kukkutee olii gadi oofaan beeku akkuma manaa maatii waliin haasa'utti akkuma kana se'a kalimaan takka karaan beene rabbiin ol si fuudhaa beeki rabbiin quraana keessatti wanni tokko sharrii siitanii bal huwa khayrun lakum isinii khayrii jedha
wanni an dubbadhe sun nama hedduu sharrii taatee keessaa alaan natti aadmaa godhanii turanii ani niyyaayyuu hin qabu moobaayila kana waan namni olii gadi kukkutullee hin beeku achumarratti akka nama kitaaba irratti barreeffatee qara'ee wayii akka walalootti qaqqareeffatu jechuu nama roobe daamana fakkaatu nama gatiin itti baasee fi maariin itti baasee na fuuldura amma kaa jedhee aboo hikmaa kenname wannan jedhuuf kana hikmaa wayii katabadhe hin kataban akka walalootti qara'ee akka walalootti waan san dhuga makaati duniyaa maraa walitti qabattee lafa kontiraata kennattee waan qabdu kubbee yoo mudannoon akkanaa si mudatu lafti tuni samii si fakkaatti samiin lafa si fakkaatti omaan dubban achirratti waan qara'e san akkasuma qara'e kanan beeku maaliifi wanni an qara'eef goddanyaa akkana godha anaa quraana qara'ee kitaaba rabbii qara'ee galee akkana na godhe saahiba manatti hin galfatina saahiba waliin hin mari'atina waan fuutanillee ittiin dubbatina manatti illee hin galchina alatti qallaba saahibni keessan ala haa ta'u mana hin barsiisina jechuu haa irraa hubatuufi malee ani garanaan eebii mucayyoo tuqeeyyuu rabbii hajjii na dhaabeen kakadhe qubayyuu qabu mutakka quban qabu saa afurii irratti argarraa yaadadhaa itti gubbatti haasa'e sa'a wayita namni na daddawwalee maal taatan sheeka bara bakka mara isintu jira maa waan akkanaa dubbatte amma kaasanaan jee namni na daddawwalee ani kaasuuyyuu hin beeku nama wii bira fidee kaasinaan je'anii mee kaasi je'een FB gubbaa isa kaasi edaa hattuun kaata olii gadi kukkuttee bara hattuun kukkuttee olii gadi hin jette wanni sun achiin ammootiin anaa keeyirii ta'ee namni martuu jechuun amma ka roobe adaamana fakkaatu amma kaa jedhe anaa mudannoo nama ammoo haasawa kana hojiirra oolchee waan itti dhufu kulli haasawa san jedha akkasan mudannoo sanirra ture mudannoo kiyya sana ammoo osoo hin beekin itti yaadeetiin miti gara sooshaal miidiyaa dhufu ittiin beekamtii argatuufi miti tasa waan jedhe waan rabbiin afaaniin akaa'e mudannoo jabaa waan ta'eef waan namni olii gadi gurgurullee hin beeku eebii mucayyoo tuqe jechuullee hin beeku saahibni saahiba akkana godhe irraa haa baratanii bichaa barumsa kennuuf malee homaa bakka kana gayaa tanaan gayaallee hin beeyne rabbiin ammootiin waan tokko sharrii seetanii isinii keeyirii jedha har'a ammootiin illaan namni hin jenne hin jiruu siin jechuudha barbaada. Dubbiin namni gariin akka biratti warreen fudhatan warreen eebii micoodhaa sheeyni baasee meebii akkasitti warri fudhatan dhugaadha mudannoon saahibaa fi waan garagaraati wanni akkanaa nama mudate sheeyni mudannoo akkanaati namoota akkanaaf irraa fageessaa jechuu ergaa san dabarsuu barbaadeeti dubbiin bal'attee sheekaanis achumaanuu hawaasa biratti fudhatama argate akkuma inni jeegaa rabbiin karra keessaa ittiin nama baasuu hin qabu sharrii fakkeessee khayrii godhee sii baasaa galatoomi baga addaan nu baaftee saniifuu saahiba firraa eegaa jechuudha wanni akkasii gartee saahiboota firraa eegaa qofaa miti ani agarraa eebba qabu yookaan gammachuu wayii yoo waan godha waan qala jedhee nama waama nama wayita waame ufii kiyya harka dhiqa malee jaartii tiyya harka dhiqachiisu durriyyee mana jedhe hattuudha beeki harka dhiqataa ollaala Kalau Allah lah, atu ber, sampai di kota Allah lah, mungkin Euro amma, jarti berede o si jalan terge, sheti cip berti sayom talak ayom iradu aja, atu rabek, Allah juga, yom berti sayom talak ayom iradu aja. Akka sufirra eega akka ammoo xaharaa najis ofirraa eeganittiyan wayita manattuu nama waame harka kiyyaan bishaan irraa dhiqa malee niitii tiyyaan dhaqii irraa dhiqin jedhu attu jira. Wallahi dhugaasaati zamana ispeeshaalii zamana ammaa kanatti gabanni badee jira sheekhaan dhugaasaati galatoom sheekhaa ulfaadhu mee ajandaa hedduutu gaa deemuu ture fakara miidiyaa dhuftanii gaan ajandaa akkana jiru keessaa immoo taniin qaqqabadde keessaa nutti as dhiyaattu keessaa takka kaasnaa akkumaan keessaanillee siin jee gaafiileen si gaggaafadhu gaafiileen siin taane yoo nifi jiraatte abdeetana irra dabarraa yoo jette irra dabarraa takka rakkoon qabu gaafiilee ajandaalee as dhiyaattu keessaa ajandaa hedduutu deemuu ture kadhiyeenya kanaa immoo obboleessa keenya murtii guutuu waliin. Ani duratti waan si qabadhu ani nama artistii miti amma na beekanii sabboonaadhaan nama diiniti
nama diinii biratti oma diinii lambaafnee fi oma ammootiin kalimaa bareeda itti haasaa wayita gaafatan ani gaafii ati qopheessitellee ija kiyyaan hin argine. Sila isheen laata. Maaliif? Naa ergi biizii ture qabsoorra jira bara hamma qabsoo harka biyyi jabbate qabsoorra malee amma yara dabaaluu jettan illaalle waan ati barreessite san situ beekaa waan diinii kiyyan tuine fi kabajaa kiyyallee fi akkasitti gaafataa akkasitti. Waa tokko hin jiru wanni badaan hin jiru rakki gaafii keessa abshir yoo an laalte jeetiin ture yoo laalin hayyee waan badaan waa takka keessa hin jiru wanni hundi waan ta'ee jiru. Tole gara ajandaa sanitti deemnaa dhiyootti egaa namoota dila miidiyaa kanarratti walitti bubuutanii haasawa mummuramees ni agarraa. Ispeeshaalii obboleessi keenya murtii guutuun as gubbattis walitti dudubbattanii murtii guutuu obboleessi keenyas hidhamee ture. Achi keessatti Sheekhaa Roobeetu hidhee wanni jaamu hedduus dhaga'uudha turre. Atilleen viidiyoo kan keekaa murtii guutuun walitti dubbattanii dhaadannoo walitti gootaniis arku ture. Sheekhaa Roobee murtii guutuu siitu hiisise hidhaa isaa keessaa harka ni qabda. Harri duniyaa buraa tiraadha. Namni na hajajuuf hin dubbadhu. Goota na hajiruuf hin dubbadhu. Eeni Roobee nama akkana godhi. Bakka amma booda hin sodaa nafaa jedha garii. Nama akka keetii sodaata nama